obboleeyyan islaamaa hundi keessanuu addunyaa irra jirtan baga rabbiin guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa guyyaa guddaa Iidul Adhaatiin baga rabbiin isiniin gahe. Asumaanuu haadhaa fi abbaa kiyyaa akkasuma obboleeyyan kiyyaa sheekan kiyya kabiyya jiranii fi kaas jiranillee akkasuma faamilii biyya jiranii fi kabiyya baqaa biyya gartee alaa keessa jiranillee baga rabbiin guyyaa kanaan isin gahe isiniin jechuun barbaada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر وأفاد عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها المسلمون الكرام أهيئكم بتهية أهل الجنة وهي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleeyyan kiyya islaamaa duraan dursee baga rabbiin guyyaa kabajamaa guyyaa guddaa Iidul Adhaa bara 1440 baga rabbiin isin gahe. عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. دوبا يغن خنجئ guyaan kuni guyyaa guddaadha. guyyaa rabbiin quraana isaa keessatti واذكروا الله في أيام معدودات جيساني guyyaa gartee walakkaawwamaa teessan keessatti rabbi zakkaraa guyyaa rabbiin jeesan irraa guyyaan tokko guyyaa kana duuba. guyyaan kuni yawmu dhikri waddu'aa wa yawmu shukri wathanaa guyyaa gartee zikriitii fi guyyaa gartee du'aa'iiti akkasuma guyyaa gartee rabbi galatoonfatanii fi guyyaa faaruu rabbiiti jechuun. duuba eegan kana je'ee gama sagantaa kiyyattiin deebi'a. sagantaan kiyya dargaggoon diin kana keessatti ga'een isaanii maali? Islaaminaa keessatti ga'een dargaggootaa maali waan jaamurraa? Maaliif waan kana qabadhee dhufe yeroo ammaan tana dargaggoon keenya diin irraa hedduu if booda deebi'anii. diin kun akka jabatti akka laafan nu geenye akka jabatti nu gahe. sahaabaa gurguddaa keessaafuu gartee shabaaba turan warra saniin nu gahe diin kuni. sanirraa yoon nama tokko kaase sahaabticha gartee qananirra guddate sahaabticha jabaa kagartee gaafa inni islaaminaa tana fudhatu haati isaa nyaataa fi dhugaatirree dhoorkitee manarraa firraa ariite duuba. man huwa namni sun eenyu? san qofaa miti guyyaa gartee osoo qaamni isaa bareedaa jiru gaafa ari'amu san qaamni isaa daalachaawee akka malee gartee diin kana keessatti rakkate. duuba kana qofaa miti namni sun abul hijratayni abbaa hijraa lama ka hijraa biyya teenyallee habashaa dhufe eeganaa madiinallee hijraaf deeme. man huwa namni sun eenyu? kana qofaa miti ambaasaadara islaamaa kan yeroo duraatiif daawaa gartee deeme gosti lama gurguddoon isatti gartee amante. man huwa namni sun eenyu? kana qofaa miti hagartee duula keessattillee badrillee duule gaafa lola Uhud akkasitti shahidummaan rabbi isaa qunname. namni kun eenyu? namni kun Mus'ab ibn Umayrii jaama. umriin isaa yeroo gartee ambaasaadara tahee diin islaamaatiif qabsaa'u san umriin isaa waggaa 30 xiqqisho dabre jechuun. shabaaba jechuun. diin kana keessatti wanni inni qoodni inni bahe qooda akkaan guddaati jechuun. kana qofaa miti أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ربي سر جالته نمن عمر بين هنجر إسلامته. دوبا أمير المؤمنين قاف قرتي أمنتي إسلاما فرتو وقاد الدم جاتوري دوبا وقاد الدم جاتوري قود إن دين كان فهته توكو توكو خنيا نمن دونون بيخام سينا سايون نين همجي سينا سا كان قدو قروا أمو تكاف لما يون الراخاسي أمير المؤمنين جتشون نما نبين عليه الصلاة والسلام وسونا بودا قرتي إرقمان خلوفو تهي لكان عمر تهاجي دوبا صدركا عمر الرا حديث خنتو كيتشانو نيغا دوبا نمني خن عمرين ثاني وقاد الدمي جاتوران غاف إسلام ويجوم وان قرتي عمرين ساتون عمري تينيا والفكات تيجو عمرين نترخ سجرو سنتي أماني دين كناب قودا قودا قرتي حسابا كم نيونهم نجنهم فتامني دين كناب فجتيجوم خنقو فامتي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه ربي سر جالته قافا منتي إسلاما قرتي فدتو عمري خدا تربة ري سعد بن أبي وقاص نمن بين انجرو نما قرتي خرنا ورا جنة الرا نما توكوين اللين خانقو فامتي دوبا صحابان برات اللين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين أمير قرتي مؤمنة خصدفات تري قافا قرتي فراش رسول الله رفسن قافا قرتي قريشين ولي قلتي رسول الجسر ولي قلتي دفني من ساجل بلنسن فراش رسول الله يرو رفسن بكسابو عمرين سا وقاه رسقل تري دوبا
umrii isaanii tanaaf teenyoo bira qabne umrii nuti amma keessa jirru tana wanni isaan umrii tanaan diiniif hojjetan gaheen isaan diin kana keessa bahatan gahee akka malee guddooti osoo gartee gaara uhudillee gartee fidanii gahee sanirra caalu gartee baatan jechuu warra kun kana qofaa miti Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu ardaa gaafa gartee rasuuli sallallahu alaihi wasallam waraana irratti amiira isa godhee isa ergusan sahaabaan gurguddaan gartee waraana san keessa jiran umriin isaa waggaa 19 ture duuba inni illee umrii waggaa 19tiin amiira gartee tahee waraana irratti lola deemaa ture duuba wanni gartee seenaan isaanii yoon himna jenne seenaa himamuu miti duuba seenaa akkaan guddaati jechuun kana qofaa miti Ali ibn Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu ardaa gaafa gartee hijraa biyya teenya dhufu umrii isaa 30 xiqqisho dabre jechuun maaliif waan kana godhan li'ajli diin kana gartee bira dhaabbatuu fi sababaa diin warra isaanirraa bahanii rakkoo gartee ilmi namaa hin dhandhamanii diin nuti arraan tana gartee lafatti irra yaanu kana nuun gahan jechuun maaliif duuba waan kana qabatte yoo jettan umriin gartee sahaabota kanaatii fi umriin teenya irra wal fakkaatte jechuun garaagarummaa hin qabnu duuba isaan diin kanaaf gahee guddaa baadhatan gahee gartee ilmi namaa baadhachuu hin dandeenye baadhatan duuba nuti hoo shabaaba keenya gaheen nuti diin kanaaf baane maali hanga ammatti gaheen diin kanaaf goone diin kanaaf maal hojjenne tokko tokkoon gaafii keenya ta'uu qabe jechuun maalii fi umriin nuti amma keessa jirru tun umrii gartee itti kaanu waan feene godhuu dandeenyu gartee yeroo ammaan tana jiru tanatti osoo waa himnellee namni irraa bareedu shabaaba kana barachuullee yoo ta'e shabaaba irra malee wanni akka shabaaba irraa bareedaa hin jiru yoo gartee himullee ta'e shabaaba irraa hundara bareeda da'awalleen shabaaba irraa irra bareeda jechuun nuti diin kanaaf maal bahanne gaheen keenya maali gahee warra dura dabaranii lubbuu isaanii qaayisa wareeganii diin kana nuun gahan nuti hoo diin kana maal gooneefii jirra gaafii tokko keenyaati as booda hoo maal godhuufii teenya maaliif jennaan wallahi umrii nuti gartee rabbiin nuuf kanne tana rabbiin irraa nu gaafatu ta'a akkanatti nun dhiisu umriin isinii kanne tana maaliin hojjettanii maaliin gootanii tokko keenyaan rabbiin irraa nu gaafata kabilaashin nu dhiisu hin taane rabbiin gaafa nu bilaashin nu humne jechuun maaliifi akka isa gabbarruufi gabbartiin sun diini nama gartee diin irra jiraatee diin irra du'eetu borullee milkaaha nutiin kuni gaheen keenya maali shabaabni amma jirru kun waan biraa jala kufnee keessaafuu gartee waan garagaraa jala yoo deemne booda gartee fuuldurri keenya maal ta'a fakkeenyaaf shabaabni keenya maal hordofu jira sahaabaa gurguddaa gartee diin dabarsan kana hordofu jirra moo dhiiroo warra dhihaa hordofu jirra dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo ammaan tana haalli uffata keenyaa haa ta'u haalli gartee rifeensa keenyaa haa ta'u haalli jiruu keenyaa warra gartee lixaat hordofu jirra osoo gartee warra gaggaarii kana qabnu osoo rabbiin quraana isaa kabajamaa keessatti wa fi rasuulillaahi uswatun hasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal aakhir osoo rabbiin jiru nuti hidhannoo gaarii qabna hidhannoo bareeddu moodeela alama hagartee tokko dhufee san shaarre duuba haala gartee jireenyaa keessattis haala oolanii buluu keessattillee haala uffataa keessattillee hidhannoo bareedaa qabna sangubbaan sahaabaa gurguddaa warra akka gartee Umar Abi Bakri Ali Usman hidhannoo bareedaa qabna jechuudha sahaabaan gareefu maqaa dhoyne kana duuba diin kanaaf nuti hoo maal baachuu jirra maal baana gaheen keenya maali tokkoon kaane diin kanaaf hojjechuu qabna yoo as durallee hojjechuutti hin jiraanne arrumarraa kaane akka gartee gaafa gartee islaaminaan dura dhuftu namuu guyyuma islaaminaan dhufturraa lafaa ka'ee balliguu anni walau kaana aayaa gizee nabiin joo hundinuu aayata baratan ummata biraan ga'uu eegalan jechuudha da'waa guyyuma sanirraa itti olkaan jechuudha nutilleen sa'aa tanarraa yoo as dura diiniif maan hojjetinillee asirraa kaasnee rabbiif qabne sa'aa teenyallee rabbiif kannine umriin wafe rabbiif kannine diin kanaaf hojjechuu qabna gaheen keenya gahee guddaadha gaheen shabaabni qabu akka gartee dugugguruuti ilmi namaa dugugguruu malee dhaabbachuu hin danda'u ispaayinaal koordii malee dhaabbachuu hin danda'u yoo ispaayinaal koordiin si tuqamte kaatee dhaabbachuu hin dandeessu diin illeen akkasitti shabaabatti haajama shabaabni diin keessatti gahee gartee dugugguruun qabdu san diin keessatti qaba jechuun udu gariibaa ammallee ganaa gartee keessumummaa deebuu teessii jaan duuba gizeen akka laalu zabanni keessumummaa deebitu san zabana keenya kana fakkaata maaliif jennaan shabaabni keenya arraan tana diin kana lafa laalu jira anaaf si malee diin abbaa tokko hin qabu maaliif jennaan yoo keessumummaa zabana keenya kana irra deebi'ee nuti warra keessumummaa sanirraa baasu ta'uu qabna jechuun isaan nuun gahan nuti amma ganaa wanni hafe gahee keenyaatu hafe duuba فطوبى للغرباء واملكاوي جنتاتو جراف جي نما خيسموما سنرا باسه دوبا انا فتله ورا غرتي دين كان انسان بر خيسموما وربي نغدي مالي في ربين كن ايرانو غافتوتا خناف وسيجات قوتنا قبديتني سنيف دفه تنو منرا غدي فدا انا خدوبته بيسن خرج فتله
وري رافيدا مربنا هاقودو إخلاص قرتي أنا في ربنا خنو قرتي قيانس قيا عيداتي قيا قمتشوتي إذا قرتي قمتشو سنيفا قودو عيدا جاللا ربي سنيفا قودو قيا خيسان ربي قرتي سنيفا بريچو دعاء جبادا ذكر جبادا قيا خيسان قرتي ذكرين بريچا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.